Yeroo hedduu jaalalleewwan yeroo dheeraa erga waliin dabarsanii yookiin gaa'ila keessa illee seenanii yeroo dheeraa erga waliin dabarsanii booda hiriyaan jaalalaa isaanii yookaan abbaa manaan isaanii yeroo irraa fagaatan yookaan jaalala yeroo hir'isanitti akkanumallee yeroo dhiisanii deemanitti maaliifidha jaalala naaf qabu kan hir'isee maaliifidha kan na dhiisee deemee durumayyuu na hin jaalatu jechuudha ammoo jaalalli ni dhuma yookaan immoo wanti ani balleesse ni jira laata wanti ani itti dubbadhee jira wanti gochuun narra ture kanatu hin godhin nafees ni jira moo maaliifidha kan akkas ta'uu jedhanii yeroo hedduu yerootti dhiphatan ni jira. Hiriyoota jaalalaa waliin jirtaniif akkasumallee kan walirraa fagaattaniif kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo waliin jirtu ta'e of eeggannaa akka gootaniif sammuu ofii qopheeffachuuf akkanumallee wantoota kana godhan beekuun akka of eeggannoodhaan guutamnu nu godha. Nama jaalattan dhabuu dhiisuudhaaf baay'ee isin gargaara. Jaalalleewwan adda walirraa baatan yoo jiraattan immoo sababoota kanaaf nama gahan keessaa tokko isaa hin goone fi sababa kanaafidha jettanii akka beektan isin gargaara. Kunis wanti natti hir'atu yookaan wanti na hir'atu ni jira yookaan immoo dubartoonni anan caalanitu jiru jettanii akka hin yaadneef illee isin gargaara. Guyyaa har'aa dhiironni dubartii jaallatan irraa sababoota itti adda bahan 10 kan waliin haasofnu ta'a. Warri kun! Hey! Warri kun! Warraan! Warri yaabee tufaadha balballi isaanii. Osoo ishee jaalatanii akka irraa addaan sababoota godhan keessaa inni jalqaba dinqisiifattu ta'uu dhiisuu isheedha. Ilmoon dhiiraa ati isaan dinqisiifattu taanaan sirraa fagaata. Kunis dhiiraaf bakka guddaa kan qabudha. Kun nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Garuu uumamumaanu dhiiruma ta'uu isaan qofa iyyuu miirri moo'umsaa itti dhagahama. Kanaaf moo'aa ta'uu isaanii akka itti himnu unurraatii ni eegu. Waanuma godhan hundaanuu hojiidhaan ta'uu danda'a. Jaalala siif kennuun ta'uu danda'a. Abbaa manummaa isaatiin, abbaa ta'uu isaatiin fi waanuma godhu hundumaan iyyuu dinqisiifattu isaa akka taatu barbaada. Ishoo gaarii goote, waan ati goote namatti tola. Wanta ati dubbattis gaariidha yoo ati jettu miirri baay'ee gaarii ta'e itti dhagahama. Kanarraa ka'uunis si waliin ta'uun baay'ee wanta isa gammachiisu ta'a jechuudha. Bakka biraallee oolee kan isa dinqisiifattu yoo ta'e hanga si bira dhufutti baay'ee ariifataa jechuudha. Kanaan ala garuu kan gadi isa bubbuustu yoo ta'e dinqisiifannaa isaa yoo isa dhawwatte wanta hunduma keessatti miirri moo'umsaa miirri dhiirummaa akka itti dhagahamu kan hin goone yoo ta'e sirraa fagaachuu barbaada. Kanaaf dinqisiifattuu isaa ta'uu dhiisuun kee sirraa isa fageessa. Inni lammataa dhiironni osoo dubartii tokko jaalatanii akka irraa fagaatan kan godhu yaada qajeelaa ta'e dhabuudha. Dubartoonni yeroo hedduu wanta arganii fi wanta dhaga'an irradha hubannoon isaanii kan jiru. Dhiironni immoo gochaanidha kan isaan ibsuu danda'ani. Kanaaf jechuun baay'ee isa gammachiisus akkanumallee baay'ee isa miidhus jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee yeroo wal agartan waa'ee rakkoo kan itti haasoftu yoo ta'e wantoota dogoggoree wantoota balleesse qofa kan itti himtu yoo ta'e akkuma inni seeneen akkana godhiis jedheen ture akkana hin goone kan jettu yoo ta'e fi wantoota garaagaraadhaan afaan keerraa wanta qajeelaa ta'e baa'uun yoo dhaabbate namni sun otoo hin fedhin sirraa fagaata. Sababni isaas dhiironni nama gammachuu kennuu fi baay'ee itti dhiyaatu. Karaa faallaa ta'een immoo nama gammachuu isaanii isaan dhawwatu karaa dachaa ta'een irraa fagaatu. Waanuma dhaga'aniin konfartii isaanii namoota dhabanidha. Kanaaf waanuma hin taane raawwataniiru yoo ta'eyyuu waanuma si aarsu godhaniiru yoo ta'eyyuu callisteema jalqabarra wanta hamaa afaan kee irraa baasurra yeroo mijataa ta'e sirreessite wanta sana karaa isaaf galuu danda'uun himuu qabdaa jechuudha. Malee yeroo argattu hundumaa rakkoo dubbii kan kaastu yoo ta'e akka inni sirraa fagaatu homaa shakkii tokkoyyuu hin qabu. Gara namoota isa gammachiisanii deemee wanta gaggaarii dhaga'uu barbaada malee sibira dhufee aaruus ta'e mataa dhukkubsachuu hin barbaadu. Inni sadaffaa dhiirri tokko otoo dubartii tokko jaalatu akka irraa adda ba'u sababni godhu walii galtee dhabuudha. Namoonni tokko jaalalli gahaadha. Jaalalli jiraannaan waan hundumtiyyuu jira jedhu. Jaalalli jiraannaan walii galuun jira.
jaalalli jiraannaan waliin jiraachuun salphaadha jedhu. Ani garuu kana mataa koo kanaan waliin galu. Sirriidha, jaalalli waan hundaa caalaayyuu humna qaba. Yaadaan walii galuu dhiisuu garuu jaalalli qofaan sirreessuu hin danda'u. Waliif moo'amuu, wal dhaggeeffachuu qabna mitiire. Fakkeenyaaf waliin taatanii ati baay'ee bashannanuu kan barbaaddu yoo ta'ee fi inni immoo qarshii qusachuu kan barbaadu yoo ta'e walii hin galtanii kanaan walittis buutu. Gaa'ila irrattis inni daa'imni lama nu ga'a kan jedhu yoo ta'e ati immoo lakki hin ta'u ani daa'ima baay'een barbaada kan jettu yoo ta'e yaadaan baay'ee walitti buutu. Waliin jiraachuudhaaf wantoonni baay'ee walii galtee barbaadu. Ana jechuudhaafne nuyi jechuus eegalla. Yaadota keenyas waliif qooduudhaan yaada lamaan keenya keessaa fooyya'aa kan ta'es gochuudhaan filachuudhaan yookaan tokko isaarratti walii galuudhaan jiraatama malee ana jedhamee hariiroo keessa turuu hin danda'amu yookaan baay'ee ulfaataadha. Namoonni hedduus hariiroo isaanii keessatti wanti isaan rakkisu inni guddaan kanadha. Jaalalli qofa gahaadha jechuudhaan wantoota kana dagachuu hin qabnu. Yoo xiqqaate yaada isaatiin kan waliin galle yoo ta'e yookaan immoo yaadota lamaan keessaniidhaan irratti mari'attanii kan hin hiikne yoo ta'e gaaffii tokko malee sirraa fagaata. Yeroo hundumaa kan walitti bu'iinsi jiraatu yoo ta'ee fi kanumti ani jedhe malee hin ta'u kan jettu yoo ta'e itti fufiinsi hariiroo sanaa ulfaataadha. Kun dhiirota irratti qofa miti, dubartoota irratti illee kan hojjetudha. Haa ta'u garuu dhiironni obsaadhaan waan hunduma dandeettii dabarsuu hin qabani. Dhiirri akkuma beekamu konfertiin ittiin dhaga'amu taanaan amala waanuma fedhe dhiisee deemuudha qaba. Kanaaf kana hubannoon itti kennamu qaba. Arfaffaan sababoota dhiironni fagaatanii jalqabumayyuu jaalala kan nuuf hin qabne yoo ta'edha. Yeroo tokko jaalala keessa yeroo seennu hariiroo sana baay'ee ariifachiisna. Waanuma jaalatamne nutti fakkaate yeroo tokko hariiroon taane keessa dafnee seenna. Sana booda jaalalli kan dhume nutti fakkaata. Kaleessa siin jaaladha jechaa ture. Jaalalli sun har'a eessa deemee jenna. Aluma tokkoon akkamiin na jibbee jenna. Garuu dhugaan jiru jalqabumayyuu jaalalli hin turre. Yeroo tokko miirumti ho'eeyyuu jaalala nutti fakkaata. Wanta si jaalate sitti fakkaate malee durumayyuu si hin jaalanne jechuudha. Waan nuti fedheeyyuu yeroo barbaada. Guyyaama tokkotti wal arganii wal jaalachuun hin jiru. Wanti nuti ariitiidhaan murteessine immoo yookaan ariitiidhaan keessa seenne immoo miidhama guddaaf nu saaxila. Kanaaf wal jaalachuudhaaf obsi nu barbaachisa. Yerooma tokkotti wal jaalachuun hin danda'amu. Yerooma tokkotti immoo jaalallis baduu hin danda'u. Kanaaf suuta jettee akka inni si jaalate sirriitti beekuu qabdaa jechuudha. Inni shanaffaa dhiirri tokko otoo si jaalatu sirraa akka adda ba'u wanti godhu deeggarsa yeroo dhabudha. Kana jechuunis ati deeggartuu isaa akka taatu barbaadaa jechuudha. Fakkeenyaaf gareen haasaa tokko deeggartoota hin qabu taanaan hangamiyyuu dandeettii haasa'uu yoo qabaate yookaan haasa'uu isaatti gammadaa yoo ta'e nama isa deeggaru nama iyyuu fi hin qabu yoo ta'e duwwaadha kan inni ta'u. Moo'umsas ta'e fedhii lammata taphachuu hin qabaatu. Akkanuma hiriyaan jaalalaa kee yookaan abbaa manaan kee sirraa deeggarsa argatu yoo hin qabu ta'e si waliin turuuf mooraalii hin qabaatu. Yaanni kee baay'ee gaariidha. Gochi kee baay'ee gaariidha. Kanarratti jabaadhu jechuudhaan jajjabeessuudha qabda. Kanaan ala garuu ati karoora isaa wanta yaade wanta inni sitti himu hunda kuni wanta ta'uu hin fakkaatu. Kuni galmaan ga'umsa hin qabu jettee kan dabartu yoo ta'e karaa biraammoo hiriyoonni isaa isa jajjabeessan yoo jiraatanii yookaan dubartiin isa bukkee jirtu karaa hojiis ta'uu danda'a. Ati cimaadha jabaadhu kan jettu yoo ta'e siitiin dhiisee gara isaan sanaan adeemaa jechuudha. Kanaaf inni guddaan wanti sirraatii isa fageessu deeggarsa dhabuudha. Jaalalli isaa yookaan haadha manaasaa yeroo taatutti deeggarsa kee baay'ee akka barbaadu beekuu qabda. Waliin ta'uun yookaan waliin jiraachuun qofaasaatti wal gargaaruu wal deeggaruun agarsiisu. Waanuma sitti haasa'uun karoora isaa gara fuulduraa inni sitti himuun tarii siif ta'uu dhiisuu danda'a. Wanta hundarratti waliin galtu garuu jajjabeessuu fi deeggaruun baay'ee barbaachisaadha. Kan inni sirraa barbaadus kanadha. Sababni dhiirri dubartii jaalatu tokko irraatii fagaatu inni jaaffaa walitti hidhiinsa miiraa dhabuudha. Kun immoo hariiroo jaalalaadhaan yeroo dheeraa yeroo turru yookaan gaa'ila keessa yeroo taanutti yeroo murtaa'ee booda waan isaan haasa'uu eegalanii waa'ee baasii fi galii, waa'ee ijoollee guddisuu,
waa'ee qarshiidha ta'a. Jaalala yeroo jaalalaa fi kan kana fakkaatan wanti nu jechaa turre ni bada. Ho'inni miirrii fi jaalalli yeroo hiriyaawwan turre yookaan jaalalleewwan turre jirus hedduu hir'ata. Yeroo sanadha kan inni sirraa fagaatu. Sababni isaas duras wanti walitti isin hidhe jaalaladha. Kana dagachuun qabdu. Kan isin haasoftan waa'ee ijoollee keessanii, waa'ee mana keessanii, waa'ee biizinasii keessanii yeroo ta'utti dhimmi suni dhimma jaalalaa ta'uunsaa hafaa dhufee dhimma biizinasii ta'utti deema. Kuni hundee yeroo ta'u gaa otoo ati hubannaatti hin kennin inni sirraa fagaata. Siif kan galu garuu yeroo dheeraa boodadha. Booda yeroo hubattu kan inni deeme jaalala sana dhawwuu isaanidha. Kanaaf dursiitii kana hubadhu. Dhiirri dubartii jaalatu irraatii sababni irraa fagaachuu danda'u. Inni torbaffaa isuma qofa jettee hafuura yoo isa dhawwatte sirraa fagaata. Yeroo tokko jaalala keenya karaa nuti itti ibsannu daangaa kan darbedha. Waanuma sirrii nutti fakkaate namoota hafuurallee ni dhawwanna yeroo tokko. Hiriyaan jaalalaa kee yookaan abbaa manaan kee yeroo isa barbaachisa. Yeroo maatii isaa waliin ta'u, yeroo hiriyoota isaa waliin ta'u, yeroo mataasaaf qabaachuu qabu isa barbaachisa. Sababni isaas nama wanta ta'eef sa'a 24 waliin ta'uun isaan gammachiisu. Dubartoonni tokko guyyaa guutuu bilbilaan waliin haasa'uun jaalala isaanitti fakkaata. Yeroo itti namoota biraa waliin haasa'uus isa barbaachisa. Darbee immoo dhiirri tokko akkasii yaadus gochuudha qabda. Salphaamatti yeroo hundumaa argamuu hin qabdu. Akkuma kee isa waliin ooluun, isa waliin yeroo dabarsuun isa gammachiisa jettee yaaduu hin qabdu. Sababni isaas uumamumaan iyyuu sammuun dhiiraa fi sammuun dhalaa garaagaradha. Tarii ati karaa sana yookaan isa waliin ooluudhaan gammaduu dandeessaa, jaalala kee ibsachuu dandeessaa. Garuu kun sirrii miti. Guyyaa guutuu isa waliin ooluu hin qabdu. Guyyaa guutuu bilbiluu hin qabdu. Kuni isa ofirraa fageessuu yookaan baqachiisuudha. Kanaaf yeroo baay'ee isatti dhiyaattetti inni immoo sirraa fagaachuu eegalaa jechuudha. Inni 8ffaa dhiirri tokko osoo si jaalatu akka sirraa fagaatu wanti godhu si waliin ta'ee mataasaa ta'uu yoo dadhabe sirraa fagaata. Kana yeroon jedhu yeroo hedduu baacoo haasaa fakkaachuu danda'a. Maatii, ollaa, hiriyaa fi namoota dhiyoo keenya bukkee yeroo taanutti guutummaa guutuutti of hin agarsiisnu. Kana jechuunis guutummaa guutuutti akka nu beekan hin goonu. Icciitii mataa keenyaa kan ta'e wanti nuti dhoksannu ni jira. Inni yeroo si bira jiraatutti garuu guutummaa guutuutti wanta dhoksu sana dhiisee ifuma ta'uudha danda'uu qaba yookaan of ta'uudha qaba. Kana garuu ati neeyyamtuuf yoo ta'e sirraa fagaata. Gammadaas hin ta'u. Keessa isaa wanti daangaa kaa'e yookaan wanti isa dhorku osoo jiruudha si waliin ta'a. Yeroo inni icciitii isaa sitti himatutti kan isa taajjabdu yoo ta'e, kan isa hin dhageenye yoo ta'e yookaan immoo dhageessee kan callistu yoo ta'e isaatiin isa dhiphisa yookaan isa qaanessa. Kanaaf sirraa fagaata. Kanaafidha namoonni tokko jaalala irratti, walqunnamtii saalaa irratti na taajjabdi laata, maal na jetti laata jechuudhaan fi sodaama kanarraa kan ka'e namoota bira dhokatanii akka deeman illee isaan godha. Si biratti ifa ta'ee mataasaa ta'ee jiraachuu kan danda'u yoo ta'e eenyuun iyyuu galagalee hin ilaalu. Si waliin gammachuusaa hunda dabarsuus danda'a. Kanaaf tarii wanti sun siif haaraa ta'uu danda'a. Garuu karaa nama sanaa kan dhufu jaalallee kee yookaan abbaa manaa kee hanga ta'etti taajjabbii tokko malee dhaggeeffachuu danda'uu qabda jechuudha. Si biratti mataasaa ta'uu hin danda'u taanaan sirraa fagaata. Kanaaf ifa ta'ee sodaa tokko malee si biratti akka haasa'u eeyyamiifi. Inni 9ffaa dhiirri tokko dubartii tokko osoo jaalatu akka adda ba'u wanti godhu dubartiin tokko ani guutuudha jettee yeroo yaadduttidha. Sababni isaas ishiin guutuu taanaan ani ishiin barbaachisu jechuudha jedhee akka yaadu wanta godhuufi. Kana dura dubbadheera. Dhiironni gochaan agarsiisuudhaanidha yookaan barbaadamuudhaanidha kan isaan gammadanii. Gargaarsa isaanii akka barbaannu kana naaf godhi, kana naaf ta'e akka jennu ni barbaadu. Nuti garuu hojiidhaanis hiriyoota keenyaan wanta hundaan guutuudha. Gargaarsi isaanii nun barbaachisu jennee yoo yaadne ani maaliifan ishee barbaachisaree? Ishiin guutuudha, ishiin gammaduudha. Karaa kamidha kan inni ishee gargaaru yookaan ishee barbaachisu jechuudhaan nurraa fagaatu. Kanaaf ilmoon dhiiraa kennuu gargaaruu barbaada. Kunuunsa kennuus ta'uu danda'a. Walumaa galatti ilmoon dhiiraa akka ishee barbaachisu akka itti dhaga'amu barbaada. Kana yoo eeyyamuu baanne nurraa fagaatu jechuudha. Inni 10ffaa fi inni dhuma dhiirri tokko osoo nu jaalatu akka nurraa adda ba'u wanti godhu fedha isaa yookaan miira isaa
yeroo hubachuu fi dhiistuttidha. Hariiroon jaalalaa yookaan gaa'illi namoonni lamni bakka itti tokko ta'anidha. Akkuma miira kee sirriitti adda baastee beektu miira kansaas beekuu hubachuu danda'uu qabda. Yeroo hedduu yeroo waliin turru yookaan gaa'ila keessa gallutti tokkoon keenyaaf bakki qabnu bu'aadha deema. Kun immoo sirrii miti. Wanta jaalala keessa yeroo jirru gochaa turre hanga danda'ametti gaa'ila boodas gochuu danda'uudha qabna. Akkuma biqiltuun dhaabame kunuunsa barbaadu jaalallee akkanuma kunuunsa barbaada. Biqiltuu balbala keessan irra dhaabdan guyyaa tokko bishaan obaastanii sana booda yoo dhaabdanii ni goga. Akkanumatti yaaduu danda'uudha qabna. Jaalalli gaa'illi waliin turtanis turuu baattanis yeroo hundumaa kunuunsa barbaada. Miira waliif fi fedha waliif kan hin yaaddofne yookaan kan waliif hin dhiphanne yoo ta'e isaaf bakka dhabuu kee irraa fagaachuu kee wanta ilaaluuf fagaachaadha dhufa. Gara namoota isa kunuunsaniittidha kan inni deemu. Inni guddaadha miti wanti jedhamu ni jira. Yeroo hedduu gaa'ila keessa seennee daa'imman erga godhannee booda kunuunsi keenya hundumayyuu daa'ima keenya irra ta'a. Jaalalli keenya yookaan abbaa manaa keenya dagachaa yookaan kunuunsi nuti isaaniif goonu hir'achaadha dhufa. Abbaa manaa keedha. Jaalala dura waliin dabarsaa turtan yaadadhu. Sana booda kunuunsa godhiifi. Inni har'allee sirraa kunuunsanii barbaadaa jechuudha. Qophiin ani guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaata. Dubartoonni gaamna ta'aatii nama jaalatan nama siin jaalatu akka isinirraan fagaanneen godhaa. Hunda keessaniif iyyuu jireenya gammachuu isiniif hawwa. Wanta na waliin turtaniifis gammadeera galatooma.